dhugaa jirtu san fakkeessuu kalee irra fakkeessitee akka nama ijoollee sodaattu gootee ijoollee gamana as doorsan sanii. Ala Ramzi. Maaluma haasaa jirtu sa? Dhageeffadhu waan inni haasaa jiru. Maali haasaa jiru? Obboleessoo dhageeffadhu haasawa kalee haasoyti sanis haasawa edaa haasoytes arkeen jira. Komantii si barbisee jira keessaa si dubbisuu fi na dubbisiisiin jedhaniitiin jira si galee komantii mana keetii jalatti yoo kam xiqqaate nama dhibba takka qabee akka maali abbaa keetiif keessaa si dubbisan jechaa turan si galee. Kanaaf ati micciyoo tanaa wajjiin diraamaas haa taatu walitti dhufeenyaas haa taatu. Ati gisee addumee ijoollee xiqqoo jira namni qabanii duubaan maal jaanii fidan? Okay. Akkasaan obsishaan obbolee saahiba keetii miti. Micciyoo ol beeyna obboleettii arrallee borullee obboleettii maali? Ramzi dhaggeeffadhu. Usme garuu micciyoo rakkoo biraa yoo irraa qabaatte hin beeyne malee. Obboleessoo dhaggeeffadhu kan maallaqaan akkana sodaachisaa lubbuu keetii. Dhagayi Ramzi dhaggeeffadhu. Sodaa ilma namaa sodaachuu hin jiru bikkattiin kaayiroodha. Maali nama lubbuu nama sodaachisu. Kaayiroodha dhugaadhaa beekaa bikkattiin kaayiroodha namni nama sodaachisu hin jiru. Kan useet obboleessoo dhaggeeffadhu nama ofitti. Usme maal narraa beektu ana beektu amma dhaabbuma ati na beektaa. Obboleessoo barsi wajjin haasaa jira malee si arrabsaan jiru. Dhagee dhaabbu na beektaa usteetuma waa'ee yaasoo dura ana ni beektamu isi beekta. Silaan si beekee waa'ee keetoo asirratti naasoo obboleessoo keessaanii dhufee si taasaa si galee. Tuba usteetuma haasoo itti maal godhanii dirqanii ajandaa waan biraa irratti waan biraa irratti. Ustee haasoo itti amte dhaggeeffadhu. Ijoollee xiqqoon si fakkaata duubaa dhufaniitu akkanuma namni nama dirqu. Ijoollee nama dirquun si fakkaata. Daa'ima ati eda maal jettee turte? Eda maal jettee turte? Dhagee Ramzi. Bari saayiba kee hawajji jirtus obsishaan maal walii taatan siifi obsishaan maali waliif? Siifi obsaan si waliif maali? Ijaan eeggata diraamaa waliin dalagaa turtan kan orma si biraa deemu kuni? Saayiba turre naaf obsaan. Saayiba turtan waliinoo hojjechaa turtan moo waliin hojjechaan turre? Isaa fi maakii wajji hojjechaan turre. Anaa fi maakii wajji hojjechaa ture malee. Naaf maakiin yeroo dheeraa wal beeyna laal. Ustaniituma firraa naasoo waan. Ammoo ragaan si fida laal Ramzi ragaan si fida. Ragaa waan kana keessa yoo kijibde waan kana keessa yoo sobde dhaggeeffadhu wanni an mucaan kun ni bitamee mucaa kana ni doorsisanii jeefu diraamaa keetis daawwachaa turre diraamaa keetis. Ijoollee xiqqishoon seete ni bitamee fi maal jettee haasirra teessee haasoitu. Nama meeqa namni wajjin dalagaa turtan nama meeqa? Ijoollee xiqqoodhaa kan. Okay namni kun eenyu namni amma isii wajjin jirtu kun eenyu Ramzi namni amma isii wajjin dhaabbattu kun eenyu? Namni amma ansiif dura kaayitaa oolu. Ati nama kan beeytaa. Barani namni kun maaltiidha mucaan kun isii mucaan kun sii. Kunaana amma. Sii miti haa bar si gaafachaan jira kun sii miti bar eenyuun siin jee bar mucaan kun naafi ati namalee nama wajjin hin galeene. Usteet meel jettee raasoo ittaati usteet meel jettee raasoo ittaa eenyu namni kun eenyu namni kun haa ati eenyu mee ati karra haatee taa kun namni kun eenyu. Obboleessoo dhaggeeffadhu namni kun eenyu miti teetillee siif hin fidaa dhaggeeffadhu taati isaa wajji jirtullee siif hin fidaa namni isaa malee wajjin daleene jettee. Maal fidda waan yuutuubarraa guurtaniiti as fiddan kana maal fidda? Youtuberraa guuranii fidu. Youtuberraa giira obboleessoo dhaggeeffadhu. Kunoos wanni biraa ta'eesi jirti. Kunoosii Ramzi kunoosii. Ati kun eenyu sin jaanati? Isa sin jaani? Saati usteetuma youtuberraa bar isa sin jaani. Obboleessoo dhaggeeffadhu youtuberraa sin jaani. Ati maatii rakkoo maalii qabda qoye? Rakkoo maalii qabdaan jaabaran? Nama tokko hojii hin dandeessu. Nama tokko hojii dhaabbachuu hin dandeessu. Hai dur jirtii namni suuraa hojjeta. Suuraa si wajjin ka'uu dandeessa. Maal maa gabbaaf taate ayyee? Suuraa si sammaa gabbaaf ta'eeti. Suuraa tamiin gabbaase anaa suuraa isii gabbaase ni gartee? Suuraan ati itti maramtee dhaabbattu sun jirti. Tam. Suuraan amma siifi asirraa